Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa dabalee hunda keessaniif haa ta'u. Ijoolleen Gooftaa tajaajila sarara qilleensa irratti tokkummaa amantoota hunda wangeelaa keessatti kan argamtan waldaaleen hafuuraa ijoollee Waaqayyoo geggeessitoonni mana Gooftaa akkasumas iyyuu Waaqayyootii fi bobbaatanii hojii keessan irraa yeroo keessan guutuu laachuudhaanis akkasumas immoo akka Waaqayyoo isiniif ayyametti hojii Waaqayyoo irratti bobbaatanii jirtan qulqulloonni Gooftaa nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kam jirtu nagaadha miti? Ani Waaqayyoo koo isa jiraataadhaaf galanna ta'u buleessi keessan sagalee Waaqayyoo isin barsiisaa kanan jiru eebbaa barra nagaa kooti. Waaqayyoo haa kabajamu. Waldaan koo isheen lafarraa waldaan maqaan isheen Silaalee Amboos waldaan tajaajila sarara qilleensa irraa keessaa tokko taate waldaan Maraanaataa Yesuusis nagaadhaa. Waaqayyo nagaa nuu kenneera. Anis manni koos nagaadhaan nagaa keenyaaf mootiif itti gaafatamaa ta'e Waaqayyo ulfaatu. Waaqayyo keenya galateeffannaa inni gaa balbala waan nu baneef ayyaana waan nu kenneef barumsaa karaa itti fufaa ta'een maturee bal'aa maturee hedduu sabtooppikii yookiin sabtaayitilii adda addaa of jalatti qabu walii wajjiniin barachaa as geenyerra. Kanaaf immoo barsiisaan keenya hafuura Waaqayyooti. Aan waan inni na gargaareef amma inni na hubachiisan dubbadha. Kanaaf krediitiin gatiin ulfinni kan isaati. Har'a kutaa kurnaffaarraa eegallee waan walii wajjin ilaalaa turreerraati gara kutaa kan biraatti darba. Innis maalidhaa? Qoromsa waldaan kiristiyaanaa fi kiristaanummaan mudachaa ture. Waldaa kiristiyaanaaf kiristiyaanummaa mudachaa ture. Qoromsa isa ture ilaalaa ture. Amma immoo qoromsa kiristiyaanummaa fi waldaa kiristiyaanaa bara keenya keessaa qoraa jiru. Kan ammaa kan bara keenyaa kan jenereeshinii keenyaa kan keessatti ilaaludha jechuudha. Amma kutaa 17ffaa kanarraa kaafne. Kanaaf feesii haaraa keessa waan galluuf ija keenya ammas naannoo keenya ilaaluudhaaf bal'isnee ilaaluun nuuf gaariidha. Maal keessa akka jirru amma immoo maal akka fakkaannu wanta nu amma keessa jiraannu kan ammoo macaafni qulqulluun akkamittiin akka inni ibsu ija maaliitiin ilaalle bara amma keessa jirru kana hubanna. Ija macaafa qulqulluutiin yoo ilaalle malee barri kun nutti mul'atu addan baafannu. Kanaaf haala kanaan tuumne baranna waa'ee kana kan barannuu fi calluma jennee miti nummoo waa'ee hangafoota falmitoota wangeelaa fuuldura turanii baay'ee isaanii kaasnee ilaalleerra. Deebii barbaachisu hundumaa kennuudhaaf duubatti hin deebine. Bakka lubbuu isaan gaafateetti lubbuu kennanii bakka sammuu isaan barbaachisetti saayikooloojikaalii filoosoofikaali xiyyeeffatanii deebisanii bakka beela isaan gaafateetti itti beela'anii bakka yeroo isaan barbaachisetti yeroo itti kennanii chaalenjii isaan mudachaa ture deebii kennaa turaniiru. Apolojistoonni yookiis falmitoonni haqa wangeelaa nu fuuldura turan ashaaraa akkasii nu fuulduraa qabu. Nummoo bara kana keessa kan jiru nudha. Bara amma keessa jiraannu kanaafi Phexros yoo waamne hin dhufu, Phaawulosin yoo waamne hin dhufu, Isxifaanosin yoo waamne hin dhufu. Bara amma keessa jiraannu kanaaf utuu nu waamicha goonee fi xalaa barreessinee fi kottumee waldaa keenya ooli waa nu barsiisi, waa'ee apoloojiksii nu barsiisi, waa'ee falma wangeelaa nu barsiisi. Utuu jennee no achi jiru, paastoroonni keessan achi jiru, lakki achi jiru, luboonni keessan achi jiru, raajonni keessan achi jiru, barsiisonni keessan achi jiru, isaan irraa baradhaadhu. Amma yeroon kan keessaniidhu nuyi finnee sinee gaara medafaa fixaa kottaamee walii wajjiniin gatii sanatti dabarraa. Jireenya bararaa keessatti walii wajjiniin badhaasatti dabarraa kottaa illee nuun jedhu malee dhufan. Maaliif yeroo kana Waaqayyo amanee kan inni itti laate anaaf isin. Ga'umsi keenya gadi bu'aa ta'uu danda'a, ol ka'aa ta'uu danda'a. Haalli nuyi keessa jirru mijaa'aa ta'uu danda'a, mijaa'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu Waaqayyo yeroo kanaaf anaaf isiniin qaba waan ta'eef waan keessa jirru ilaaluun nu gaariidha. Gara kutaa isa 17ffaa kutaa guyyaa irraatti tun darbin garuu
gabaabsine waaqayyo walii wajjin kadhanna. Kabajamaa qulqulluu danda'a bara baraa mootii keenya asiin kan nu ga'eesi. Ani eenyu iddoo kanaan kan nageesse manni koo is maali akkuma jedhee garbichi kee Daawit. Anis ta'ee dhaloonni kun eenyu nuyi maali qixaarra geenye kana ga'uudhaaf kan ayyaanofne. Abbaa bara baraa waaqa gaarii galanniif kabajni ulfinni maqaa keef hin mala. Anaafis ta'ee dhaloota kanaaf lafa onaa kana irratti galaa barbaachisu nu qopheessitee nu sooraa jirta. Kanaaf galatoo qabna, oqubaa qabna, faarfannaa qabna, ilillee qabna. Kiristoos Yesuus mucaa keetiin galanni kee daangaa haa darbu. Waaqayyo bara baraan ulfaadhu. Mootii bara baraan ulfaadhu. Kabajami. Tolli kee gaarummaan kee dubbatamee hin dhumu. Araarri kee inni guddaan nurratti daarii dhabeera. Waaqayyo bara baraan ulfaadhu. Gochaa kee himuudhaaf, gaarummaa kee dubbachuudhaaf ayyaanofneerra. Nu har'aa warra maqaa kee jajuudhaaf balballi isaaniif baname. Ulfina kee mul'isuudhaaf warra carraan isaan qaqqabe taanee mana kee keessa jirra. Waaqayyo bara baraan ol jedhu ulfaadhu. Gaarummaa keessa dubbatameen dhumneef ol jedhi. Hafuura Waaqayyoo nuffii tokko malee utuu nutti hin hir'isin waaqa banamaadhaan nu hoogganaa jirta. Hamma kana deemnee kan dhufne cimina keenyaaf dandeettii keenyaaf miti. Hafuurri kee inni gaariin waan nu geggeessaa jiruuf garuu dandeenyeerraa Waaqayyo galatoomi. Karaa deemnee dhufne kana keessatti akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti cubbuu qabnu, dadhabina qabnu, rina qabnu hundumaaf si kadhanna. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin araarri nuuf haa ta'u. Cubbuun hunduma keenyaa dhiiga Yesuusiin nurraa adda haa ba'u. Geggeessitoonni kan yakkine nuuf dhiisi. Sabni kan yakkine nuuf dhiisi. Araarri Waaqayyoo mana keenya jireenya keenya haa qaqqabatu. Gooftaa Yesuus ilma Waaqayyoo ulaa waaqa araaraa nurratti ba'anii. Kana waan gooteef ulfaadhu. Ilaa nu sirraa barre, sirraa leenjinee barre, sirraa dhageenyee barre. Gorsa kee tasiin nu ga'e kan ormaatti baruu hin dandeenye. Foonni keenya ergaa nuuf hin qabu. Seexanni biyya lafaa ergaa badiisaa malee jireenya nuuf hin yaadu. Kanaaf sirraa dhaga'uu barbaanna. Akka ati dubbattuuf si hayyamna, si affeerras. Seeni garaa keenya, lubbuu keenya dhuunfadhu. Waaqa banamaa nuuf kenni. Dhugumaan ija keenya bani. Maal keessa akka jirru, akkamitti akka jirru ilaaluu akka dandeenyuuf ija keenya bani. Jireenya faduulii, jireenya kallattii hin qabne nun jiraachisiin yaa Waaqayyo. Adaraa kottu nu gargaari. Dhugaan kee kun yaa Waaqayyooti namaa hubachiifte, namaaf barsiifte, namaaf galchite malee yaada namaatiif hin galu. Yaa Waaqayyooti nuuf galchi. Warra dubbii kana dhaga'anii gufatan karaarraa goran osoo hin taane, warra dhugumaan dubbii kee kana leenji'anii baratanii jireenya isaanii ittiin hoogganatan, qajeelfatan, yaada kee keessatti mootummaa keessatti ittiin gabbifatan nu taasisi. Seexana diina amajaajii hafuura jawwichaa irree keessa jabaadhaan dhayi. Sammuu namootaa keessatti barsiisa dogoggoraa godhee kan caafu, karaarraa dhaloota kan mancaasu jawwichi maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Yeroo hundumaa abbaa sobaa inni ta'e seexan dhaloota karaarraa qabuudhaaf, qalbii namootaa micciiruudhaaf hidhatee kan ba'e bofni bara durii sun diiyaabiloos maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Faana keenya jalatti gadi isa tumi yaa abbaa. Kana gochuudhaaf ati qulqulluudhaa, amanamaadhaa. Maqaan kee bara baraan ol haa jedhu. Madhumaatti nu geggeessi. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dura seensa keessatti akkuman dubbachuudhaaf yaale har'a isa kanaan dura seenaarraa kaasnee waldaan kiristiyaanaa nu fuuldura turte. Maal keessummeessaa turte? Maal keessa akkamittiin dabarte? Kiristaanummaan maal keessa tooftaa akkamiitiin immoo ce'e kan jedhu ilaalaa turre.
Amma garuu bara keenya kana maaltu jira? Specifically dhaloota nu amma gidduu jiraannu, waldaa kiristiyaanaa nu keessa jiraannu, biyyoota nu keessa jiraannu qoramsa akkamiitu mudachaa jira? Maaliin ilaalamaa jirti waldaan kiristiyaanaa? Gara dhumaatti immoo deebii akkamii kennuutu irraa eegama kan jedhu walii wajjin ilaalla. Akkaataan isaa yoo jijjiirames qormaanni waldaa kiristiyaanaa bara kanas waldaa kiristiyaanaa mudachaa jira. Waldaan kiristiyaanaa bara kana kan ga'e kallattii ishee akka gad hin dhiifneef qoramsa mudachaa jiru adda baafachuudhaan dura dhaabbachuun ija banamaa nama barbaachisa. Dhufee kan nu bira ga'e qoramsa baay'ee, rakkina baay'ee keessa darbee kuma barachaa turre. Nu bira ga'ee kallattii akka gad hin dhiifneef, nu bira ga'ee akka hin banneef, nu bira ga'ee akka hin mancaaneef rakkoo amma dhaloota mudachaa jiru adda baafachuudhaaf ija banamaa qabaachuu nama barbaachisa. Qoramsi bara kana waldaa kiristiyaanaa karaa irraa gatuu barbaadan maal fa'i? Inni jalqabaa sochii hafuuraa gurguddoo jiranidha. Seenaa waldaa kiristiyaanaa isa durii keessatti qabxii kana qabxii dhumaa irratti ilaalle. Kutaa 16 keessatti ilaalle. Kan dhaloota kanaa kan bara amma keessa jiraannu immoo tokkoffaarra goone ilaalla. Iddoo ciniinsu waldaa kiristiyaanaa isa jabaa. Waldaa kiristiyaanaatti amma bitaa akka itti galu itti bitaachisee kan jiru eeriyaa kana waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sochiin hafuuraa gurguddoon jiran qoramsa waldaa kiristiyaanaa bara kanaati. Kutaawwan darban keessatti akka ilaalle sochiin hafuuraa gurguddoon jiraachuun keessumaa sochiin hafuura qulqulluu, rivaayivaliin hafuura qulqulluu jiraachuun ofii isaatiin qoramsa miti, eebbadha. Raawwii sagalee kakuu waaqayyooti waan ta'eef, raawwii kadhannaa keenya hedduuti waan deebiidha waan ta'eef ofii isaatiin qoramsa miti. Garuu hordoffii fi qabaa yoo dhabe qoramsaaf gufannaa waldaa kiristiyaanaa ta'a. Seenaa keessattis ilaalleerra waan ta'e. Yoo maal dhabe? Hordoffiif qabaa yoo dhabe, yoo badees qabaansaa maal ta'a? Qoramsaaf gufannaa kiristiyaanummaa kan waldaa kiristiyaanaa ta'a jechuudha. Qoramsi karaa kana yeroo ammaa waldaa kiristiyaanaa mudachaa jiru yookaan mudachuu danda'u maalidha? Qoramsi gama sochii hafuuraa gurguddootiin rivaayivalii waldoota kiristiyaanaa keessatti uumamuun waldaa kiristiyaanaa isheen bara nu keessa jirru kiristiyaanummaa har'a nu itti jirru kana mudachaa jiru maal yookiin immoo kan mudachuu danda'u predict kan illee gochuu dandeenyu jechuudha. Maal fa'i isa jedhuufi inni jalqabaa number 1 abbaa hafuuraa dhabuudha. Qoramsi sochii hafuuraa keessatti dhalatu maalidha yoo jettan inni jalqabaa inni tokkoffaa isaarra jiru karaa kanaan qoramsi dhalatu maalirraa ka'eeti yoo jettan abbaa hafuuraa dhabuurraa kan ka'edha. Yeroo sochiin hafuuraadhaa jiraatu namoonni sochii hafuuraa yeroo ammaa hoogganaa jiranii baay'een isaanii dibata qabu malee bilchina dubbii waaqayyoodhaa hin qaban akkuma arginu jechuudha. Gorsituun yookiis abbaan hafuuraa isaan barbaachisa. Namoonni waaqayyo nuu kaaseera. Raajiidha maqaan isaanii profeeta baluu, paastera baluu, apostela baluu jennee nuyi waamnu baay'ee isaanii dibata qabu. Garuu immoo maal hin qabani? Bilchina dubbii waaqayyoodhaa hin qaban. Kutaa sagalee waaqayyoo tokko bananii sagalee waaqayyoo kun bara akkasii keessa barreeffame, yeroo sana keessatti seenaa akkasiitu ture. Yeroo akkasii keessa kanarraa kan ka'e dhugaan kun akka kanattiin barreeffame jedhanii dhaloota hubachiisuudhaaf ga'umsa dubbii waaqayyoo, bilchina dubbii waaqayyoodhaa hin qaban. Eenyu? Hooggantoonni, geggeessitoonni dubbii hafuuraa, sochii hafuuraa yeroo ammaa jechuudha. Kanaaf qaawwa guddaan gama kanaan waldaa kiristiyaanaa irratti uumamuu danda'u dhimma abbaa hafuuraa dhabuuti jechuudha.
nama isaan gorsu, nama isaaniin karaa agarsiisu, nama daandiirra isaan qabu, isaan barbaachisa, daandiirra isaan eeguu isaan barbaachisa jechuudha. Namni tokko waan tokko kan hubatamuu qabu, dibata qaba jechuun waan hundumaadha. Waan hundumaatti guutuudha jechuu miti. Waan hundumaa beekas jechuu miti. Sababii namoonni sochii hafuuraa kana sochoosan biratti abbootiin hafuuraa hin jirreef wantoonni kallattii gadhiisanii mul'achaa jiru. Har'umallee kan nu ilaallu jechuudha. Gama miidiyaatiin kan nu ilaalu. Akkasumas qaamaan illee gidduutti argamnee kan nu taajjabnu. Namoonni sochii hafuuraa biyya keenya keessumaa Itoophiyaa keessatti gama onlaayiniitiin isa ta'u, waldaa lafarraatti isa ta'u, kanneen sochii hafuuraa dudduuba jiran biratti rakkoowwan mudachaa jiran jiru. Sababii maaliitiif? Sababii abbootiin hafuuraa gama kanaan hin jirre. Qoromsi karaa kana yeroo ammaa waldaa kiristaanaa mudachaa jiru yookaan mudachuu danda'u gaa maal fa'i isa jedhuufi hooggantoonni sochii hafuuraa murteessitoota waan hundaa yeroo ta'anitti amanamummaan bakka dhaba. Kun immoo maqaa Waaqayyoo dhaloota kana gidduutti ulfina dhoowwata. Hooggantoonni sochii hafuuraa namoonni abbaa ta'anii hoogganaa, abbaa mul'ataa jedhanii ka'an hedduun isaanii sababii bilchina dhabaniif, sababii ofii isaaniitti sirriitti hundee hin godhanneefi waan hundumaa irratti immoo murteessitoota waan ta'aniif hojjetaa qaxaruufis geggeessuudhaafis maallaqa baankii keessa jiru sochoosuudhaafis dhaabuudhaafis hamma birrii ba'u murteessuudhaafis dhiisuudhaafis dhannee iddoo akkasiitti sagantaa tajaajilaa yookiis iddoo lallabaa banna jedhanii murteessuudhaafis lakkin barbaachisu jedhanii dhowwuudhaafis murteessitooti waan hundumaa eenyuudha? Namoota sochii hafuuraa kana geggeessan yookiis nama dibataa jedhamee waamamu sana waan ta'eef yeroo baay'ee amanamummaan bakka dhaba. Kun immoo maqaa Waaqayyoodhaa dhaloota nun gidduu jiraannu kana keessatti gadi xiqqeessisa. Akkasumas hooggantoonni sochii kanaa abbaa dhabuun karaa irratti gatamuu isaanitti bitaacha'as. Hooggantoonni sochii kanaas abbaa dhabuudhaan karaa irratti gatamuu isaanitti bitaacha'as. Gaafa sochii hafuuraa kana keessatti nama isaanitti dheekkamu wanti gootu hundumtuu sirriidha. Ati sirriidha, you are right, man of God, itti fufi. Gaafa namoonni jedhan ofii isaaniitii gaafa isaan dogoggoran, iddoo kana dhaabbadhu, iddoo kanatti irraa kaatteetta, mee kana haala kanaan sirreeffadhu, adeemsa kee akka kanatti hin fooyyeffadhu. Namoonni ittiin jedhan gaafa isaan bira dhabaman maal ta'u jechuudha? Isaanumatti illee itti bitaacha'u eegala. Karaa irratti gatamuutu isaaniin mudata jechuudha. Kanaaf abbaan hafuuraa qaamni isaaniin tiksu, qaamni isaaniin iddoo karaa qabsiisu jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 36-37 yoo dubbifanne sagalee akkas jedhutu jira. Kanaan dura Tooyidaas ka'ee ani nama jabaadhaa ofiin jennaani akka namoota 400 kan ta'an duukaa bu'an. Garuu inni ajjeefame, warri yaada isaa duukaa harkifamanis hin badan, ka'isaas homaattuu hin galle. Akkasumas Yihuudaan namichi Galiilaa bara lakkoofsa sabaa ka'ee namoota baay'ee wallaalchisee of duukaa buusee ture. Innis immoo harka namootaatti duunaanii warri duuka buutuu isaa hin bittinnaa'anii jedha. Kanaaf waa'ee namoota dhuunfaadhaan ka'anii fi yeroo hordoftoonni isaanii hoogganaan isaanii sochii hafuuraa sana kan jalqabe yeroo inni itti dhabamu
hordoftoonni akka itti bitaachuu akka karaa irratti gataman adeemsu hundumtuu akka harkaa badu dubbatu. Dhimmi kun kan barreeffameef warroonni amma ka'anii jiran kunis baduu danda'u iddoo tokko ga'anii isaa jechuu irraati kan inni dhufe. Dhugaan as keessa jiru garuu namoonni kun Tooyidaasis ta'e Yihuudaan namoonni jedhaman yeroo ta'e irra ka'anii dhageettii argatanii namoonni baay'een isaan duukaa ka'anii turan. Garuu iddoo tokko ga'anii jarreen gaafa dhaabbatan hordoftoonni isaanis hin bittinnaa'an, hin faca'an jechuudha. Kanaaf dhaloonni har'a namoota akkasittiin ga'umsa hin qabne, galma bareedaa hin qabne duukaa adeemanii iddoo tokko ga'anii dingata yeroo isaanitti naa'an, yeroo isaanitti dhaabbatanii dhufuu danda'a jechuudha. Egaa rakkoon kanaan wal qabatee dhaloota mudatu inni kan biraan maaliidha isa jedhuufi abbaa hafuuraa dhabuu jennee ilaalleerraa inni kan biraanii gowwoomsaadhaaf salphaatti saaxilamu. Namoonni ofii isaaniitti bilchina utuu hin qabaatiniin sochii hafuuraadhaa hoogganan maal ta'u gowwoomfamuudhaaf saaxilamoodha. Salphaatti gowwoomsaadhaaf saaxilamuun jechuudha. Isa kana irratti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Iddoon kun iddoo nuyi itti waa'ee barumsa kanaa ogummaa guddaadhaan hordofnudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Tajaajiltoota ta'anii ergaa Waaqayyo harkaa fuudhanii dubbachaa turanii yeroo dheeraa booddee yeroo barnoota kana baratan namoonni hedduun Waaqayyoon duratti yeroo isaan qalbii diddiirratan irra deebi'anii yeroo isaan itti kennaa isaanii sakatta'an kanaan dura iddoo hedduutti na mudateera. Kanaaf har'a dubbii Waaqayyoo kana kan dhageessan tajaajiltoonnis ta'e sabni sirriitti as keessatti waa tokko qabachuudhaaf akka dhamaatan, akka dammaqxan jaalala gooftaan isin yaadachiisa. Gowwoomsaadhaaf salphaatti saaxilamuun rakkoowwan babal'achuu sochii hafuuraa keessatti nama mudatu keessaa isa tokkodha. Keessumaayyuu namoota ofii isaaniitii bilchina utuu hin qabaatiniin dibata qaban yeroo ka'an jechuudha. Addunyaan hafuuraa kun addunyaa of eeggannoo guddaa barbaadudha. Yeroo spiritual world jennu addunyaa mataa isaa danda'e addunyaa guddaa qaba. Addunyaa nuyi addunyaa dinagdee, addunyaa siyaasaa, addunyaa falaasamaa, addunyaa hawaasummaa kan kana fakkaatan caalaatti addunyaan hafuuraa sochii ogummaa guddaa barbaadudha. Addunyaa ogummaa guddaa barbaadudha. Keessa jiraachuufis sochoosuudhaafis jechuudha. Galaana tooftaa daakaa cimaa barbaadudha. Galaanni hundumtuu walqixxee hin daakamu. Ani mucaa baadiyyaatti dhalatee guddate waan ta'eef baadiyyaa keessattidha kanan daakaa bare. Galaanni inni magaalaa keessatti daakamu mana biratti puuliin daakaadhaaf qophaa'e daakamu, hoteela gurguddaa biratti qophaa'e daakamu, iddoon bashannanaa galaana salphaatti daakamudha. Sababiin isaa iddooma tokko ciisaa, sochiin qabu, dhaa galaanaa hin qabu, gidduutti hurufa of keessaa hin qabu, jaliitoo wanti maru hin jiru. Salphaadhumatti namni baalaansii isaa eeggatee bishaan irratti of eeguu dandeenyaan inuma daaka. Naa liqinfames immoo warri seeftiidhaaf achi ta'an waan jiraniif utaalanii nama baasu. Galaanonni tokko tokko garuu galaanonni baadiyyaa humnaan deemu, gidduutti boolla gadi fagoo of keessaa qabu, dhaa qabu, gadi darbatee nama fudhachuu danda'a. Waan baay'eedhaaf kan saaxilamedha. Kanaaf asii ol daakuuf, dalga daakuuf, irraan gadee daakuudhaaf sochii daakaa cimaa nama barbaada. Egaa ijoollee Waaqayyoo addunyaan hafuuraa akka kanaa galaana tooftaa daakaa cimaa nama gaafatudha. Akka nu salphaamatti achi baanee Waaqayyoo waan akkasii natti dubbate, Waaqayyoo waan akkasii natti agarsiisa, hiika isaa immoo akka jedhe natti dubbate jennee dubbannuuf akkas jennee dubbachuu yaadnu miti. Baay'ee dhimma ogummaa cimaa nama barbaadudha jechuudha. Tajaajilaan tokko
yeroo tokko dhugaa waan dubbateef hin dogoggoru jechuu miti. Yeroo tokko kan nu waa'ee tajaajiltootaa irratti falmii cimaa keessa galluu fi gaaf tokko iddoo akkasitti Waaqayyo karaa isaa kana dubbatee, karaa ishee kana dubbatee naaf raawwateera, kanaaf inni raajii dhugaadha, isheen raajii dhugaadha jennee matu fudhanna. Asuma achi garuu nam tokko si'a tokko waan dhugaa dubbateef yeroo hundumaa dhugaa dubbata jennee irratti of gatuun wallaalummaadha. Maaliif yoo jettanii addunyaa hafuuraan amma isiniin jedhu kana keessaa ergaa yookiin sagaleef mul'ata hedduutu keessa guutee jira. Addunyaa hafuuraa kana keessa sagalee garaagaraatu, ergaa garaagaraatu, mul'ata garaagaraatu kan Waaqayyo qofaatu hin taane kan garaagaraatu keessa guutee jira. Kanaaf go'oomsaa addunyaa hafuuraa kana keessaa namatti dhufu adda baasuudhaaf bilchaataa, ogeessaa, sirriitti kan qorame, sirriitti kan ilaalame, sirriitti kan gangalchame, sirriitti kan waadame, sirriitti kan galagalee tottolee ta'utu irra jiraata malee akka maxinoo karaa tokko duwwaadhaan ibiddarra kaa'ameetu galangalfamin hafee ta'uun naman baasu jechuudha. Goyoomsaan karaa addunyaa hafuuraa keessa jiru karaa lamaan dhufuu danda'a. Goomsaadhaaf saaxilamuu kan jedhu irratti ilaalaa jirra, dubbachaa jirra. Goomsaan kun karaa lamaan dhufuu danda'a. Tajaajilaan tokko yookiis raajiin tokko kan inni soba dubbatu, kan inni goyoomfamu karaa lamaan dhufuu danda'a maddi isaa. Inni jalqabaa itti yaadanii goyoomsuu yookaan sobuudha. Tajaajilaan sun faayidaa mataa isaaf jedhee, jaallatamuuf jedhee, beekamtii argachuuf jedhee itti yaadee keessaa fuudhee, of keessaa fuudhee haala ilaalee kan inni sobuudha. Kun goomsaa, tajaajilichumti goomsuudha. Ittuma yaadee waa argachuuf jedhee, faayidaaf jedhee kan inni sobuudha. Goomsaa inni ulfaataanii fi inni yaaddessaan addunyaa hafuuraa keessatti xiqqaaqee cimaa, of eeggannoo cimaa gaafatu garuu tajaajilaan sun utuu hin beekiniin kan inni goomfamudha. Ofii isaatii dhugaa dubbachaan jira, Waaqayyoo matu anatti dubbate jedhee utuu yaaduu garuu yeroo inni itti goomfamee sabas goyoomsuudha. Kanaaf inni kun yaaddoo fi sodaan addunyaa hafuuraa inni guddaan qixa kanattidha. Sababiin isaa tajaajilaan sun Waaqa irraa fudheen dubbachaa jira jedhee garuu sagalee sobaa dubbachuu isaati. Goomsaan akkasii eessaa dhufaa? Amma sirriitti dhaggeeffadhaa. Goomsaan akkasii, goomsaan itti yaadanii utuu hin taane, utuu hin beekiniin raajiin tokko saba ittiin goyoomsu eessarraa dhufaa? Goomsaan akkasii tokko seexana biraa dhufaa. Abbaan sobaa seexana waan ta'eef tajaajilaan suni utuu adda hin baafatiniin kan dubbatu yoo ta'e ergaan seexanaa isa faaluu danda'a. Addunyaa hafuuraa keessatti duraan akkuma dubbadhe sagalee garaagaraatu jira waan ta'eef, ergaa garaagaraatu jira waan ta'eef sagalee isatti dubbatame sanaa kun Waaqayyo biraati moo seexana biraati moo foon koo biraa dhufe moo maddi ergaa kanaa eessa jedhee tajaajilaan ogeessa ta'ee yoo adda hin baafatu ta'e seexanni ergaa itti kennuu danda'a. Keessumaa nama yaaddessa. Tajaajiltoonni warri gara duraallee ergaan tokko yeroo isaanitti dhufu in ifatu, ofirraa gatsatsu, ifatamii jedhu, sagalee kanan dubbadhu jedhu hin kufuufaa. Utuu Waaqayyo itti dubbatullee ergaa kana hin dubbadhu jedhaniitu wallaansootti hin qabanii kufu. Afaan haaraa lafa gangalatanii dubbatu. Lakkii jedhanii ergaa kana hin dubbadhu jedhanii dubbatu. Gaafa Waaqayyo humnaan isa biraa ta'uusaa mirkaneessee fi booddee ergaatu na bira jira jedhanii ogummaadhaan dubbatu. Arra kun hin jiru. Nam tokko yoo bilbilu wal kaasee akkasiin jedha Waaqayyo jechuutti ka'a.
yoo waldaa irratti bachi beete achuma maayikii qabatee akkuma saba raawwateen sabbananaa sagalee akkasiin gaara waaqayyo akkas jechaa jira jechuutti ka'a. Kan inni dubbatu garri caalaan sagalee isaa ergaadhuma raajiidhuma duwwaadha. Waaqa dubbannaan rakkoon qabu. Garuu dhuguma qorteetta dhuguma yeroo fudhattee adda baasteetta sagaleen kun waaqayyo biraa ta'uu isaa konfirmeeshinii argatteetta isa jedhuuf garuu namni kun deebisaa laata yoo jettanii shakkisiisaadha. Akkamittiin tajaajilaan kaleessa dhugaa dubbate tokko seexanni goomseetti dubbata yoo jettanii isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 14-15 yoo dubbifanne innumtillee deebiidha. Isa lammaffaa Qorontos 11 lakkoofsa 14-15 irra sagalee jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkana jedha. Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuu fi kun waan dinqisiisu miti. Kanaaf hojjettoonni isaas hojjettoota qajeelinaa fakkaachuudhaaf yoo wallaalchifatanii kun waan guddaa miti. Gara dhumaatti waan hojii isaaniitiif ta'u argachuuf jiruudha. Lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuu fi sagalee jedhu jira. Seexanni ofii isaatii ergamaa dukkanaati. Waa'ee qajeelinaa lallabee hin beeku. Waa'ee qajeelinaa dubbatee hin beeku. Ofii isaatii soobduudha abbaa sobaati. Garuu yeroo baay'ee ani sobaan jira karaan ittiin nama goomsachuudha. Asi goomsuun dhufaa jira ani abbaa sobaati sin nyaadha ani abbaa sobaati jechaa dhaadachaan dhufu. Maal godharee dhugaa fakkaatee dhufa. Ergamoota ifaa fakkaatee dhufa. Ergamoota waaqayyo fakkaateetu nama goyoomsa. Sagalee waaqayyoo keessaa fuudhee dhiksii dubbachaadha. Gooftaa Yesuusii wajjin kan inni walitti falme malee yookiin quraana keessaa yookiin immoo macaafa warra budihaa keessaa yookiin macaafa alaawayii keessaa fuudhee waan dubbatee miti. Maal godhe? Caafamee jira. Sagalee waaqayyoo keessatti ilaa akkas godhimee jedhaa dubbate. Ergamoota isaa siif hin ergaa. Miilli kee akka dhagaatti hin buune ol fuudhee si baatu jedhamee caafameera. Isuma faarfannaa Daawit keessa jiru fuudhee dubbachaadha kan inni gooftaa Yesuus taasise. Gooftaa Yesuus garuu waaqa qopheesse. Waaqa guutuu nama guutuu kan of qopheesse dubbii waaqayyootiin kan of ijaare waan ta'eef kutaa sagalee waaqayyoo kan biraadhaaf dhugaa jirutti dubbateetu akkasumatti waaqayyoon gooftaa kee hin eeggatiin isin qoriin kan jedhu caafamee jira ittiin jedhee isa godhe. Kanaaf sagaleen seexana biraa dhufu jira. Ergaan seexana biraa dhufu jira. Isayyuu immoo dukkana fakkaatee bofa fakkaatee jawwee fakkaatee waan biraa bineensa sodaachaa wayii fakkaateetu hin taane. Ergaama waaqayyoo fakkaatee ifuma fakkaatee kan waaqayyo biraa dhufe fakkaatee yeroo inni itti tajaajiltoota goyoomsu jira. Kanaaf yeroo akkasii tajaajiltoonni maal ta'uu qabu jechuudha. Eessa ergaan kun? Gooftummaa Yesuusii wajjin wal bira qabanii waaqummaa ulfina waaqayyo wajjiniin wal bira qabanii kaayyoo mootummaa waaqayyo wajjin wal bira qabanii qulqullummaa waaqayyo wajjin wal bira qabanii sirriitti galagalchanii ergicha adda baafatanii afuuricha ifatanii adda baasanii kun ergaa waaqayyo biraa dhufeera kun immoo ergaa waaqayyo biraa dhufe miti jedhanii dubbachuutu irraa eegama jechuudha. Kanaaf ergaan inni tokko eessaa dhufaa isa galee jedhuu fi seexana biraa namatti ergama. Garuu namni maal godha? Waaqayyootu natti dubbate jedhee qilleensuma keessaa fuudhee addunyaa afuuraa keessaa fuudhee sagalee madhageetu isa kaaniin jajjabeesse isa kaaniin qalbii diddiiradhu jedhee isa kaaniin jajjabina hin jirre waadaa hin jirre galee fi ba'a jechuudha. Garuu waaqayyo ittiin dubbanne waaqayyo gooftaan nu gargaara. Isa itti yaadanii dubbataniini bara kana keessa dhaloonni hedduun ittiin yeroo isaan itti dhaloota baay'ee goomsaa jiran jira. Akkuma gararraatti dubbanne faayidaa wayii argachuuf jedhanii maallaqa namarraa argachuuf jedhanii keessumaa gama onlaayinii kanaan goomsaa garaagaraatu dhaloota mudata. Feesbuukii majalaa maqaa firootaa maqaa maatii haala maatiin keessa jiru waanuma isin kaleessa dheengadda poosti gootan tokko duubatti deebi'anii sanuma ilaalanii yeroo itti ergaa godhanii fidan hin jira. Inni kun isatti yaadanii tajaajila wanti sun faayidaa argachuuf jedhee nama goomsuudha. Seenaa waldaa tokko qoratee dhaqee barreeffatee dhaqee saba dura dhaabbatee maqaa namootaa barreeffatee dhaqee waamee kan ittiin goomsu inni akkasii kun isa sobaniidha. Isatti yaadaniima abbaa wanti sun sammuu isaatiin sobuudha. Mudannoon akkasii baay'eetu jira. Yeroo tokko
Wallagga lixaatti waldaa isaa keessatti waan ta'e wangeelaawiin tokko dhugaa naa ba'ee ture. Wangeelaawiin kun amma magaalaa Amboo keessa jiraata. Waldaa isaa biyyaa keessatti tajaajilaan baay'ee jabaa maqaan makaakayyuutti waama jedhamee waamamu tokko waamamee deeme. Namni kun yeroo laaqanaadhaa mana keenya taa'eetu calladhee tooftaadhaan maqaa namootaa funaanaa jedhe. Tooftaadhaan maqaa namaa caqqabata galmee isaarraa maqaa namaa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf maqaa matee waamade yeroo teenya buna dhugu. Caaltuu waldaa kana keessa jirti. Caaltuu baay'eetu jira. Caaltuu ishee kam yeroo ishee faarfattu lachuun isaanii hin faarfatu yeroo jennu qo'ee ishee akkasittiin tooftaadhaan maqaa namootaa barreeffatee isa booddee gaafa sagantaan achi ba'eeru maqaa namootaa waamuutti ka'e. Warra kam warrootuma jalqabaa nuuni yeroo buna dhunnu teenyee ituu irratti hin barinii callisnee eeyyee namni akkas jedhamu jira. Namni akkas jedhamu akkas jira. Warra akkas jiraatan miti. Warra akkasii miti. Maal gootaati maqaa namaan jedhe siqee wangeelaawiin kun. Ani biyya namaa yeroo naqu kiristiyaanota baruun jaalladha. Gaafan galuu namootan baree dhufe jedheetanii ittiin isaaniif kadhachuuf jedhee maqaa isaanii qabadhaam jedheetu sobee jaalalumaan na bira darbe. Duubatti hafee gaafan waldaa deemu garuu namootuma sila maqaa isaanii nurraa qabachaa ture waama. Achi saba walitti qabeetan lakkii kun ergaa sirrii miti. Waaqayyotti dubbate tun taane sila nurraa barreeffachaa oole jennaan sabni sila duukaa ililchaa ture na dhaga'uu dide. Ilaa hin duuta torban lamaa sitti duuta naan jedha Waaqayyo jedhee narratti raajjedhe. Achi waldaanis immoo nama Waaqayyo irratti dubbatteedhaan yeroo murtaa'eef tajaajilarraa na dhaabane. Torban lama hin ga'e yoo an du'e yoo dhuguma Waaqayyootu itti dubbate ta'e dhuguman du'a torban lama asitti yookaan achi garuu sintu sobduudha dheeman taa'eedhe. Tole jedhanii torban lama gaafa darbunni mataanuun bu'aa fannee namichi garuu sobeedhuma galee haala kanaan ija jabaatanii kan sobanii. Ijoolleen kiiboordistoonni kana baay'ee beeku. Icciitii kana faarfattoonni baay'ee beeku. Waltajjii irratti utuma qanamaa waamaniif waraqata isaanirraa waaman jalaa baddee waaman dhabanii yeroo rakkatan jira. Inni akkasii kun maal yookiin hafuura biraatitti erge Waaqayyo biraasitti ergamistu hin taane namichuma ofii isaatii faxxaree soba. Inni kun salphaatti baramuus danda'a. Tajaajila akkasii salphaatti qabachuunis hin danda'amu. Rakkisaan garuu isa utuu hin beekin sobuudha. Isa seexanni goomsuudha. Kanaaf ergaan utuu hin beekin hin dubbatanii maddi isaa eessaa dhufaa isa jedhuuf egaa inni jalqabaa seexana biraa namatti dhufaa kan jedhudha. Inni kan biraan immoo ergaama dubbatanii garuu ergichi immoo Waaqayyo biraa utuu hin ta'in sobatee kan argamu maddi isaa eessaa dhufaa kan jedhuuf baay'ee kan nama sodaachisu kutaa itti aanu kutaa 18ffaa keessatti walii wajjin ilaalla. Waaqayyoo isa nutti dubbateef galanni haa ta'u gooftaa walii wajjin galateeffannee xumurra. Gooftaa qulqulluudhaaf jabaa taatee goota bara baraa sagalee keetiin gara keenya dhuftee nu barsiisaa nu leenjisaa waan jirtuuf teessoo keessa ulfinaan guutuu irratti kabajni ulfinni maqaa kee isa dinqisiisaadhaaf haa ta'u. Dhugaadhaa bara keessa jiraannu kana bantee nutti agarsiisuu jalqabdeettaa. Bara baraan ulfaadhu kabajami waaqa keenya. Isa dinqisiisaa isa ajaa'ibsiisaa maqaa keef galanni guddaan haa ta'u. Waan nu barsiifteef iji keenya banamee maal keessa akka jiru akka ilaalluuf calluma jennee akka nama dheeboteetti calalas booruus akka nu hin dhunneef summiis taliilas akka nu hin dhunneef adda baafannee isa taliilatee dhunnee summii irraa akka gorruuf sagalee keetiin nutti dadhabaa waan jirtuuf maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Yaada kee